Simbirtuu. Ajaa'iba ammoo oduu simbirtuun maarti jedhamee as fida simbirri haa nyaatu. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed duulaaf of qopheessan. Oduu simbirtuu kana ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed duulaaf of qopheessan. Dhiha. Duulaaf of qopheessan. Hayyee maal fa'aa qophaa'an? Maal qopheeffatee? Aboo namichi suuraa nagarree qullama deema namichi waan akka hin qophoofne. Suuraa ka'e ol deemuu gad deema. Sobina wallahi. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gurraachonni hundi duula biyyoonni badhaadhan Itoophiyaa jilbeenfachiisuuf tiratan hubatanii. Salphina biyyoonni badhaadhan. Biyyoonni badhaadhan eenyuun fa'a? Tigraay fi Oromiyaadha. Biyyoonni badhaadhan biyyoonni gurraachi badhaadhan. Biyyeen itti nyaaltu maaltu badhaadhe maa kijibda? Biyya kamtu badhaadhetiin Itoophiyaa dhamaas hubattee oduu loltaa ooye. Damayati Tigraay ta'uufi mobaayilii fixe kijiba. Gurraachonni Afrikaa hundi duula Itoophiyaa irratti baname qolachuuf haa ka'an jedhan. Gurraacha loluu haa ka'anii keessa dheena. Isinummaan lola booji'a mu'adha ol deebi'a. Isinummaan deema mu'adha ol deebi'a. Ani kan waa takka qofa. Akka achi gad deemtanii bishaan hin waraabne walla. Uummanni akka waraana keessanii qabee akka bishaan isin waraabne isa qofa isin sodaadha. Okay? Isinummaan dhaqaa nuti dalagaa hin qabnu Itoophiyaa jecha wanni lolluuf hin jiru. Nuti duunee Itoophiyaan haa jiraattu jennees booruu kaafnee gara duulaatti imaluuf murteessineerra jedhan. Nuti duunee Itoophiyaan haa jiraattu biyya keessa yoo duutan maali? Maal nu qaballeessu? Isiniif Itoophiyaan wajjin qilee gala. Itoophiyaan Oromiyaaf hin taane, Itoophiyaan Oromoof hin taane qiliyaa seen turan. Har'as burus hin taane. Isin duutanii Itoophiyaan haa jiraattu wajjin Itoophiyaa wajjin qilee seenaa dhabama. Bidhama isin haa godhu. Achi yoo isin hin deebisini. Bishaan waraabuu deemtanii boruu mo'attanii dhayitanii Tigree TPLF hin mo'attanii. Waraana keessanii dhayitanii magaalaa isin nazzabsiifata uummanni qabe. Har'a akkatti bonaa deemta dhugaan deemnan akkaati achitti warra garraabshir. Warri qe'ee taftan qe'ee keessan sirnaan eeggadhaa. Dhamaa isin duraan qe'ee nu eedanii miti teessanii waa takka hin beektan. Duruu faayidaa isin qabdan qe'ee dhaammataa sodaata qe'ee dhaammataa deemi qe'een eeyina nama baay'ee keessatti hafe beeraa dubartiin ijoolleen baay'ee. Ati jaartii irraa fitti. Beera ijoolleen qe'ee Dubaayii jira kaachee milishaa gootee nama irraa achi gadooftee ni qe'ee tafte. Inni qe'ee duraan ati nu eeyida dhamaa qe'ee jedha. Sodaata dhadhaamataa deema jaba. Haga dhadhaamataa deemtu qe'ee haga dhaammattu deemi calliisimu deemi calliisi. Inni qe'ee nuti jira. Itoophiyaaf jiraadhaa kadhannaanis nu deeggaraa jedhan. Itoophiyaaf jiraadhaa. Itoophiyaan maha jiraanne hin jiraanne Oromiyaaf jiraanne Itoophiyaan hin jiraanne. Jalqaba Oromiyaaf jiraanne okay. Kadhannaan nu deeggara rabbi isin haa balleessu rabbi isin hin galchin rabbi isin haa fixu rabbi dhawama isin haa godhu rabbi bishaan isin haa guursu deema maal nu goota nu balleessanii bada achumaan hafaa achitti dhaba mataa isin aamin jedhaa isin du'aa isinii godha rabbi isin hin galchin achumaan achitti hafaa achumaan deema bishaan waraaba. Itoophiyaan bara baraan kabajamtee haa jiraattu. Kana beekuu qabdaati. Haga ati jirtu Itoophiyaan kabajamtee jiraattu hin jirtu. Haga ati jirtu Itoophiyaan bara baraan salphataa jiraatti malee kabajamaa hin jiraattu. Okay? Kana beekuu qabda. Sii lubbuun jiru, sii achi jiru, sii Finfinnee keessa jiru Itoophiyaa kabajamtee jiraattu hin jirtu bara baraan. Maaliif? Itti jira kana jisaati. Sii dhiiga nama meeqaa gannaqe sii dhiiga nama Itoophiyaan wasaka Itoophiyaa dhiiga namaa gannaqe Itoophiyaa bara baraan ilmi namaa keessatti akka sareetti keessatti dhumatu. Biyya tanatu kabaja abboo salphattee haa jiraattu bara baraan qilee haa seentu Itoophiyaan maafi faayida? Takka faayidaan qabda. Ati Itoophiyaa illee wajjinu qilee gala. Rabbi Tigree harkaa isin ol hin deebisne achuma isin haa fixe. Nafxanyoota haadharaa kijibdoota.